nageenya isiniif haa ta'u akkam jirtu ani nagaa kooti yeroo disilaallee liivirra seeneen addana jalaa cite haa ta'u hundumaafuu yaannin isinitti muu gara keessan dhufe meeshaaleedhaaf ijoolleen baay'een seentanii na dubbisaa jirtu iddoo kana nu qaqqabsiiftaa jirtu yaanni keessan baay'eedha ani isiniifan qaqqabsiisa wanti nani Amboo fi Wallagga xiqqoo deemuun feene zimmi jedhanii sababa xiqqoodhaaf daandii waan isin qabanii isin tursiisanii fi ani immoo hojii koddoo sana ga'ee deebi'uun barbaada. Gaa hojii akkuma argitanii waan ta'eef xiqqoo gara sana deemu yoo dhiisise jedhu yaade malee iddoo biraa isiniifan qaqqabsiisa. Amma Adaamaa nan deema, asiin amma Hoolotaa nan deema, asiin amma Jimmaa deemee gidduu kana hundumaa isiniif nan geessa jedheera. Kanaaf lakkoofsa koo yeroo baay'een gaafattu lakkoofsa koo koomentii jala isinii kaa amma immoo mata duree jala isiniif nan barreessa. Isaan seentanii yaada qabdan barreessuu dandeessu, yaada qabdan natti himachuu dandeessu. Ani meeshaa isinii bituuf baay'ee waan natti ulfaatu hin qabu. Guyyaa tokko gaafa manaa hoolu suuqii isaa kenneetan deemaanii jechuudha. Gaafa immoo hin jirre ani cufee sa'aatii tokko lama cufee nan dhaqeen meeshaa ajajadhee deebi'aa jechuudha. Kan barreeffadhee birrii qabadhee dhaqee yeroo masanan guuree deebi'aa jechuudha meeshaa baay'ee natti fudhatu. Kanaaf rakkoo hin qabu isinii bituu nan danda'an eenyumaafuu jechuudha. Akkasii isiniin jechuu barbaade xiqqoo shiga gara Wallaggaa kana yeroo kana immoo baay'ee xiqqoon ulfaata karaan suni isumaaf hin deddeemu eenyu jedhamare wanti biraa wanti na daangessu hin jiru. Kanaaf iddoo jiru garuu iddoo kan isiniifan qaqqabsiisaa. Isin viidiyoon koo sheer godhaati ijoolleedhaafis biraatiifis sheer godhaa qaqqabsiisaa. Chaanalli koo soo guddate bargit namni biraa sirraa fayyadama isin bichaa waan hin taaneef ijoolleedhaafis sheer godhaa. Meeshaa feetan immoo ajajachuu dandeessu. Kan iddoo biraa jiru asisinuma jira. Fakkeenyaa kan Finfinnee jira. Walisoo hin jiruula jechuu dandeessu hin jira jechuudha. Waa tokkoyyuu jechuudha. Kanaaf ajajachuu dandeessu wanta barbaadanii. Mataan isaa gaajolle. Mataa koollee ani adda irratti naafaa biqiluu waan biraa fayyadaman qabu kan kootu tirfiidha. Iddoo kana qaqqabamee ijoo isinitti mul'atu malee. Uumamumaan jechuudha. Yesuus ka. Neenno. Ayetan as keessa godha. እና ከዚህ መነትስ ጊዜ ተቆጥቆዳችን ከነከነ በራይዱዳ ማለፍ ማታኒስ ሰከና ጀለተከኝ ጊዜ ተቆጥቆ ሂክታኒ ጊዜ ተቆጥቆዳ አጣይ ገረደብ ለመትስ kan mammeddo ta'e dhaquu hin danda'ama. Yesuus ko. Gawa qabaayee naara garuu waa'ee mataa kana dubbadhu dhiisame. So akkasii ajajadhaa isiniifan qaqqabsiisaanii rakkoon tokkollee hin jiru. Meeshaa akkuma isinitti agarsiisee argitaniittu meeshaa kan nama lamaayyuu ayyaana irratti hin qaqqabsiisa kanaaf isinitti agarsiifne irraa kan hin bite numa jira kanneen gaddaa maleedha. Warri immoo ammas ergas ajajatan hin jiru inshaallah bibbiteen isinitti agarsiisa isinan uffana ta'a like godha. Yoo hamantan gara keessa qulqulluu ta'e haa dubbitti nu ergaa natti amanna natti kennalla. Bakka. Anna akkasii isinis argaa jirtu gatii iddoo biraatii fi gatii asii jechuudha. Walakkatti annan ilaalame viidiyoo baay'een ilaala. Kan warra ijoollee bitanii geessanis. Bargit haala naannootiin jijjiirama hin qaba. So ani immoo of miidhee yoon nama tajaajile na wayya. Yoon nama tajaajile jechuudha. Bargit na akkasii hundaafuu funyaan koo kun gizee baay'ee isinitti madhe nama oksisa waan isaan beeku. Filtaariin takka fayyadamee hin beeku dhiifama naa godhaati. Iddoo kana garuu na oksisa dhugaa asirra. Na akkasiin isiniin jedhamu. Fayyadameetuma hin beeku waaqa.